ميكيت فرانكا بوان فولا ما ميكيت تابي كولا تايم جرا جراني جباتا ملينا أبو لا إله إلا الله تاب من إنتي ممن باريالي باريالي كم موسى يلا بلوك يلا إبا شانكوفا نوف غلطوما إبا شانكوفا نوف إبا شانكوفا نوف جباتا ada baca dia bisa ya bendana gaming oh iba furqawan no jabata gise gabunu tihin na hadu batu iba furqawan no let's go family let's go with doche guya international gamer it let's go guya international gamer it let's go guya iba sadi qofan no three more with doche three more guya international Finala del three more. Jabada two more with Doche two more but I'm what two more international gamer in the world two more. Let's go two more with Doche two more. Jabada two more one more ada nama hunda tan kuma kudan inaga ya guys ada nama hunda tan kuma kudan inaga ya molla ada nama hunda tan kuma kudan inaga ya guys kuma kudan yero gari kabada mamme ki yawaidi ziyamil ke zuabo yalla nama dibba sadde bicha turafa kuma kudan inaga ya hundi kesanu namni kumni kuda takka asgirtan kumni kuda lama asgirtan kun hada nama hunda tan bira nagala giftara isati nama sa support goru yero baye jajjabeessani nama na support nama goru hada nama hunda akkuma maqaa isi haaduma nama hundaati isiin jechuudha kanaaf bira galaa gadi qabaati jechuudha dakkaba hundi keessanuu mallattoo dawra kaasa warra asirraa kanneen hunda follow godha marra ko qaba yoo follow godha warri inni isinii kimmate barnaataachu waan dandeessanii warra biizinii laaffiseen bira dhaabadhaa geemiin hagam akka ta'e isinitti haa himatu tahadhaa tana takkitti awwaala lamuu deebee geemitti deebinaan inni nuyyuu sun dantaa isaati yaanu dhufee gastiina taaftaaf hin jedhu geemiin hagam akka ta'e isinitti haa himatu warri haadha nama hundaa fooloo naa gootan hundinuyyuu naa galatooma ulfaadhaa waan an jedhe warri naa guutan rabbiin waan isin jettan isiniif haa guutu hundi keessan ada faate galatuma bakka miliyoon geemiin hagam akka ta'e itti himi geemiin hagam akka ta'e saatiin jira no Muhammad geemiin hagam akka ta'e itti himi warra giftara osoo miyyootti hin arginu duratti geema tokko bichaadha maali geelaafiin hin jiru dukkaneessunis hin jiru yoo ammoo shaaleenjii yoo kan dhufne kan ta'e addaan murreeti itti deebinu ta'a akkasitti hubadhaa jechuu barbaadeeti gilaafiin hin jiru silleen hin jiru geema tokko bichaadhaa geema tokkichaa kana akka na bira dhaabbattan akka namummaa akka obboleessaatti piliis na bira dhaabbadha guyyaa tokkichaa kana wooma qabdaniin akka na bira dhaabbattan isiniin jedha. ulfaadha. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu carraa gaarii haa ta'u laal waan gootan jara keenya warra jala jirtan wanni poonasii yookaan yeroo jalqaba geemii walitti argatan kan dhufu san irratti giiftii xixiqqoo. Kan jedhe nagaabii Ustaz Muhammad Bayan. Welcome Mubarak Bagan nagaan dhuftee. Bagan faa ballecha taleetu lameeffachuumoo. Lakkiyoo. Share godhaa fiigaa share taap koppanii jallaa asiif hojjedhoo jedhu. Alatti dabarsina abbuma ta'e itti dabarsina ishi taap godha amma yeroo tokko hundumti keessan commentii dhiisaa family please guys family taap godha yeroo tokko let's go double tap guys let's go inde tuqaa sadii wajjin hangama miliyoona lama yoon galchee nama abbaa dabareetti kenneen callisaa. Please guys, hundumti keessan teamwork na godha yeroo tokko. Let's go guys. Akkasuma live kana repost godha, add store godha. Please let's go. Warri keessa qabdan memberata, warri keessa qabdan TikTok sign kenna variali manatiif ni fayyada waan ta'eefu. Let's go tap. Let's go tap guys. Let's go tap. Deemalle tap inde mutin jiru mo joko guys. Family sti tap.
goda miiro tokko caalaa narraa fudhadhu nageeyana. Wallahi deemu dide. Ara taap goda guys ishi taap. Bas kandre. De guys Magamshin yaajwa. Tankar argina. Indi ምንድነው? guys One million አምስት መቶ ነጥብ አስገቢ መጀመሪያ። Let's go. Allahu Akbar. Guys, tap na goda family, shi tap goda mero to let's go family, please tap goda, please. Guys, yero to ko hundum te kesan ergan to kola takala masadi akas namni kumni afur jechuni ko tap in nama kuma afur yo so tap goda me ko baye de ma guys. Also tap goda me baye de ma family. Please tap goda. Family, please tap goda. Please, guys. Malla namni kumni afur tap in kesan. Ya Rabbi na gabus. Let's go, guys. Araba gita malte. Family, let's go tap goda. Ni bakkan. Guys, tap goda. Family, let's go double tap, guys. Let's go double tap. Let's go tap. Family, tap goda. Please, hundi kesan eshi to ko tukashan le nagasha bakka to ko tukashan gele. Then Ara guys, tap goda. Family, by Jesus. Guys, tap goda. Tap goda erotok. Yes, bakay. Uy. Tamasgin amlaki. Sifun gijjitu na ite orkite. Please rafu diyo. So much. Hundi kesani yukis tak ketika bata scream goda. Aman ini nyukara million ala mato labnu. Hundi kesan tab scream goda. Harke kasana. Harke ke abara ka tuje chuni sakana chuni. Nako. Jachu ibarak milau nagara heno. Bakka harke kesan sini abara ka tu. Hundi kesan tab scream godi. Harke anke biring kawal tu he. Sikto kono akan ka biki murbi akan takkan godara. Harke god. Yeah, let's go. 1 million natim amis mato gaptana. Let's go hundi kesan tab scream guys. Dema hundi kesan tab scream. Dema. Hundi kesan tab scream ikana me million ala to labnu. Million ala guys. Let's go. Wari jara kana jirtan member yamma kana chawaj member honu. Wari member entai member ita wari ku wari mo coupling ki share kana repost kana live kana add story wara da wari ma followers ite ko kabar jeda masan wari tikisha followers ngase kap jeda add story ra hada namni sinjala da water for one day. Let's go. Okay, tap kana khara million ala ma to labnu. Dema ningenye gera dakika digdam shan ko matu nuava. Hundi kesan tab scream. Tab screaming kesan so sanjiru ya salam alaikum. Billah alaikum guys. Nama kuma avri ibbala mantesani tapin dakika to kosan so echumbar hundi kesan harka maratani taajir tanjetuda. Guys, isti warti adun wal kufizun faidan kabu. Wanu fi bullau. Ko wanu fitin ol saba ol. Olin saba ol. Khotulubu. Jallet yedfe. Let's go. 1 million kuma million to kuma dibaja galle raga. Kara million lama. Waraka ada fate mubarak fa monefa hunda tu jira. Hundi kesan dema guys. Tab scream dema. Million lama asenu million lama. Abo makan tu koda makan kanya balesna makan kanya kabar no. Telik gimana gara kabar telik no yala. Hundi kesan dema tab scream guys. Tab scream. One of you welcome. Nasra Gurtum scream. I am scream not about today's live one is ham. Yes. Thank you. Dema guys. Hullachum tab scream. Tab right to Ezra Gura Milena Lama Dagura. 1, 2, 3. La Kaujaraga. Dema hundi kesan tab scream. Yes, salam. Ibro and Amijo Tokova, what it happened and a for Tanjiro. Thank you so much. Nasra ana box dan azle. Dema guys tab scream. Dema tab khana kasana guys. Tab khana kasana hundi kesan gadi kabatini tab scream. Hundi kesan gadi kabatini tab scream. Jabada. Illa yallach. Thank you so much guys. Thank you. Hundi kesan tab scream. Hundi kesan gadi kabat tab scream. Kara mine na lama to labunnu achimboda kuma mine to kuma dibator bagenya jira cara wanu fi kan kisho hasaw ni vetan me warka hasaw wanu fi lubu
ቆንጆ Okay, ishi taate galatoomaa warri welcome jettan thank you. Kabira ammoo jechuudha guys qocaasin muran jennaan tarabbii keessa jirtiisanii hira ilma namaatitti hin hinaafina waan rabbi namaa godhutti hin hinaafina komentii irratti yaada badaa cadhisuu irra gaariidha waan badaa haasa'u irra yoo cadhiftan irra gaariidha guyyaan guyyaa geemaati waan biraa dhiisaa jala kana teettanii hin qozzomina obboleessa keessanii waan barbaadellee yoo ta'e yoo dandeettan iskiriin bilbilaa yeroo sadi taaf godha kooppilinki godha isin galee cadhisuunuyyuu ajirii guddoo akka hadiisa kiyyaatitti jechuudha cadhisuun bakka waan garaa isin hin geenne irratti cadhisuun hadiisa ajirii guddoodha jechuudha kanaaf yeroo sadi iskiriin bilbilaa gattuttuqaatii kooppilinkiidhaa fi sheer godha thank you warri dhugaa jettan warri onnee qulqulluu qabdan ulfaadhaa wallahi billahi ulfaadhaa bakka nama tokko waan ati hin feene yoo dalagaa jiraate irrumaa jal'isi rabbi haa qajeelchu jedhiiti ka jallatellee ka tolellee jechuudha anaafsi iyyuu jechuudha kanaafuu hundi keessanuyyuu yeroo sadi taaf godhaa miliyoona 2 haa gallu itti fufa miliyoona 2 haa seennu miliyoona 2 seenuu qabna miliyoona 2 jarana nama waan namni tokko waan dhabaa tokkotuyyuu dhabaa fi rakkinatuyyuu akka hin feene nama godhalaan namni waan fedhu gaafa dhabe akka hin feene ta'a malee jaalateeti miti namni cubbuu namarra kaa'uuf haamtuu namarra kaa'uuf nan sardamina sinii galaa miti gaafa waan fedhu dhabe akka hin feene ta'a ilmi nama gaafa waan fedhu argate namni kamiinuyyuu kan uffata keessa bahee fiiguu barbaadu hin jiru. Allahu alam jedha dubbadhaa dhalchuu deemtan dhaluu deemtan dalagachuu deemtan biyya ormaa tanarraa ankaraatatutti jirra waa meeqa dalagutti jirra biyya ormaa tanarratti jechuudha kanaafuu yoo dandeettanii taaf godhaatii hundi keessanuyyuu koppilinkii godhaa fi koppilinkii tana gara 30 warri maqaa kootiin dhuftan jechuudha warri ana jala dhuftan baay'izamee faamiliin tiyya hundi keessan uummata garaa qulqulluuti ayinaa nan beeka akka warra mubaarakii kanaa miti ijoolleen tiyya uummata garaa qulqulluuti osoo an dubbadheen finnee tokko tuqaa jaharraa fuutanii tokko tuqaa 8 geettan taaftaafii jechuudha. Memberii taa'ame yeroo takka. Memberii ta'uun dagatina. Memberii ta'a adda akka tokko nama babbareedaa jira iyyuu maal akka ta'e hin beekani. Na babbareedu jira fuula kana keessa laalee rifeensa illee luunceeffate maashaallah. Na galchaa okay dammee galchaa dammee tiyya welkaami. Thank you dammee tiyya thank you ulfaadhu. Guys let's go. Memberii ta'a hundi keessan memberii hundi keessan. Kanachi raabe mee ummanni garaa qulqulluu warri garaa qulqulluu taatan warra gastii irraa kana hunda isaaniiyyuu fooloo godha keessattuu dammee tana qaqqabaatii fooloo godha dammee tana qaqqabaatii 10,000 galtuu waan dhiqotafee fi fooloo taasisaa hundi keessanuyyuu mee eenyumfame namni garaa qulqulluu warri garaa qulqulluu qabdan haadha faaxeetii yakkiinginaan jedha gizee kiinginaan jettan kana dhugaa rabbii qamisii kana lafa kaayii surree uffadhuuti firiizii murii deebina godha gizee kiinginaan jettan keessattuu ija mubaarak musammaa afootti kiingi gizee sinnaan jettan. Let's go guys. Miliyoona tokko tuqaa 9 gallee jirra. Abeet. Miliyoona tokko tuqaa 9. Miliyoona tokko tuqaa 9. Guys let's go. Kooppilinki 30 way ijoollee tiyyaa. Maaluma isiniif godhaanummaan maaluma isiniif godhaa. An jaaladhee singiliin taa'u bar. Yeroo isin waan an jedhe kana gootan onnee tiyya hundatu gammada. Onneen tiyya. Dhugaa rabbii waan an jedhe kana gizee isin gootan jechuudha. Mubaarak rafee maal mubaarak rafuun isaa ma shakkii qabaa jiran rabbii jedha rafuun isaa shakkii qabaa ijaazaa bu'uu hin rafa ijaazaa buufatu hin rafa dafa kaa miliyoona 2 wallaa hundi keessanuu thank you galatoom thank you akka mubaarak musammaa garaan gubatu na dhungadhu gizee na dhungattu akka namicha kana garaan isaa gubatu na dhungadhu yeroo na dhungattu mee dammee eenyumfaa fooloo godhe nama dhibba bichaadha warri garaan qulqulluu kaawoleen garaan fayyaa isin hin qabu jechuu yalla dafaa ka nama dhibba bichaadha namni haadha nama hundaa tana fooloo godhe haadha nama hundaa tayyettu tana jechuu namni fooloo godhe nama dhibba qofa jechuudha haadha nama hundaa ta mubaarakii gadi hin jirtu tana hundi keessanuyyuu fooloo taasisaa Mali Mubarak nama rarafaa Mubarak akkasuma hirriba jaalata rabbi isaa halaafisu. Let's go guys dafaka. Wallah hedduu galatooma hedduu kooppilinki amma taaptaabiin gizee geemiin eegalillee taaptaabni godhama faamilii miliyoona 2 taaptaab goonee jirra thank you ulfaadhaa bakki amma hojjettan eessa beektanii kooppilinki tana godha kooppilinki
bakki amma hojjatuu qabnu eessa kooppilinki taaptaabii itti dhiisa taaptaabiin toosee keessaa naaf itti dhiisa taaptaabiin godhinaati bakki amma hojjatuu qabnu guddaan eessa kooppilinkiidha kooppilinkiidha bakki seeraan hojjachuu qabnu kooppilinki irra jira gaa'is Bang jidduudhaan giiftaroota keetillee gartee yoo dhufanii rakkoon qabu. mucatti ilaali walumaa gala daqiiqaa 20 nuu hafee inshaallah ni dhaqqabna let's go family kooppilinki itti muddaa kooppilinki kuma 30 geettan ay naa jiraadha wallaa billaa hundi keessanuu galatooma hundi keessanuu thank you galatooma let's go dammee fi obsee fooloo godhaa warra gastii irraa mubaarakiin irraa kaafadhaa abbaa moonee irraa kaafadhaa caalaa nuurellee irraa kaafadhaa dammeedhaa fi obsee fooloo godhaa anallee na godhaa haadha dhiiraa haadha nama hundaa tajaajiltoota na fooloo godhaa haadha nama hundaa miliyoona takkaa fi miliyoona 2,100 taaptaabii oh my god kooppilinkiin 32,000 maaf akkana fiigartan sil والله بالله ناجرات أما كمبارك كاميرا شفتشو نتي هنا فابر نتي هنا فا جزء وان سنجت أن جرّا جدا كان لا نتي هنا فلا المال تو فيديو سجفتشيس هنا فكيس أساجرا يجو هنا فقد دومي مالي نتي هنا فوني نتي هنا فو هذا أنا ما هندا فولو كذا guys haala baate laal yeroo wanni isaan deemu jirti waan taateef geemillee dhiyaataa jira waan taateef giiftaroota ol naqii ni beekama amma baanii haa ol naqu waliin haasawaa bifa itti taphattan akka gartee alatti inni kaanii beektaa miti waliin haa mari'atanii. Alatti abbaa moonee kiyyaa alatti naqu osoo hin taane inshaallah hunduu akka keessan naqan abdii qabna maaltu jira beektaa wanni jiru giiftaroota jechuun ebelu dhamee guyyaa hadhaa kana hin beekamu. Kati eeggattu kabira kasii dhufu kabira. Kati beektu kabirooti kasii dhufu kabiraati geemii irratti. Erguma geemiin taphatamee kaa'amee booda giiftarri ka beekamu. Kaanati leencaan eeggattu kabirooti kan motora fidee dhufu kabiraati kasanuu hin finne kabirooti sii galee. Kaanati leenca sadii fidee dhufa jettu kabirooti kasanuu hin finne hedduutu jira waan ta'eef giiftarri ammatti ol galamee gabbuu amullee hin jiru dhiifama. Erga geemiin xumuramee booda ol galtanii taani ammoo gaayis akka nama kana keessa beekuutitti wanni an amaanaa isiniin jedhoo jiraate geemii kana carraa lammaffaa taphachuu deema ni beektanii abbaa ilmootii jireenya Itoophiyaatii isinii galee waa hedduutu nama keessaa hanqataa dhagaa kana keessa bulaa isinii galee rakkina hedduutu itti jira nama kenna hin beektan isin jechuudha meebii ebelu yookaan akkas ta'ee maal ta'ee asirraa maraatee kana ta'e malee gaayis. Waa hedduu kaan ka ilmoo fi jaartii qabanii miti namni kophaa ofiitittuu waa hedduu nama barbaachisa ilma namaa kana jechuudha. Awwanni cubbuu namaa waan jedhinaa isiniin jedhuuf namaa waan jedhinaa wanni isiniin jedhuuf jechuudha. Kanaaf akkuma inni nu jedhee ani gaafa argadhe wanni asirraallee mataa isin nyaadhuuf hin jiru jedhee kanaaf takkittii tana bira dhaabbadha. Sijjamir kan namaa kennu sa'aatii namatti hinaafuu hin qabu waan ofii qaburraa namaa kenna jechuudha ka qabu. Ka hinaafu ka birooti. Anuma tana kadhattu yeree kana arrabsu ka birooti ka dhufee leencanaa kennu ka biraati. Isiniif galaa miti. Kanaaf warri waa kennitan please bira dhaabbadhaa jajjabeessaanii mataa ol qabaanii akka ittiin dhagayamne akka of hin jibbine isinii galaa miti waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Inshaallah obbo Mubaarak Musammaadhaa gara madarakii affeeramtaniirtanii Dilimsii keessa baay'ee barakalaa fiikum yoo dandeettan afaan takka lama waa dubbadhaa asitti fuula joonjii fakkeessaniitiin nu laalinaati waa dubbadhaa isiniin jenna fuulli keessanillee liqoowwan sadaqaaf ta'uuf. Warri keeroo kuni mammaraateera rakkoo jiraa wallaale malee rakkoo jiran irraa qaban wallaale manni mammaraataadha. Sini galee irra laalinaa jechuudhumaaf irra laalinaa arraba dheeratu. Gaaf tokko walitti qabee likkii galchaaf shira isinirraa. Ummatoo taajaaba irra hin jiru. Mamma bayaan nama 5,000 akkasiin iyyisiisee walitti hin qabata. Maaloo sheer godhaa. Kun ikkoo tapha normaalii yeroo taphatu nama 5,000 qabatee taa'amu. Anaan ustaaz hin jedhin naan jedheera. Mamma bayaan naan jedhii naan jedheera yoo kana. Egaa
kabajamtoota jaallatamtoota keenya hundi keessan meel tokko gadi qabaa sheer godhaa. Gadi qabaati sheer godhaa. Let's go. Sheer godhaa mee sheerii 37 jechuun maal jechuudha? Sheer godhaa mee al tokko. Sheer godhaa manallee fooloo godhaa warra gastiira jiran guutuu fooloo godhaa fooloo gochuu isintu beekesa. Badhaasi hin cinqeedu. Nu fayyada nama itti qofa ilaalaati fooloo godhadhaa. Dayyuusota warra gara intana kana badaa hin cinqaminaa jechuudha maafani. Isin garee ilaalaati. Ati koppiliinkii tana kuma dhibbaan geette daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa 10 qabna. Dhugama waan jedhe isaan kalacha kan keera cabsa yookaan immoo zeeroodhaati. Maaltu jira dhaqee basha wadda. Wanni fatiyaan siin jette sun dhugamu. Wanni fatiyaan siin jette sun dhugamu. Maaltu kalatti cabaa ofiinuu cabee hoo? Eenyu manuu kaa jira. Wanni fatiyaan siin jette sun dhugama jechuudha akkas taanaan. Nama si jaalatu tokko hin qabdu obboleessa kiyya. Daqiiqaa takkatti 500 taaf goosise. 20 irraa kaasee 40 geesse. Nama si jaalatu tokko hin qabdu akka asliin jedhe faaxee gisee mataan dhukkubellee carqiidhaan hidhattee gastii keessa rafsu bichaa qabda malee. Nama tokko. Nama na jaallatu qabaachuu koo mirkaneessee. Amma arga yalla 60. Uummata mirkaneessineen yeroo danuu. Naa mirkaneessinee kana jaallatan. Yalla siin jedha bara daqiiqaa. Kaleessaaf deengadda naa mirkaneessitanii sa'aatii 2 keessa miiliyoona tokkoof 600 kan kenne ummatuma kana. Mirkanaa'eem yeroo meeqa isinii mirkanaa donqooroo. Miituu irraa qabadhu. Ajuuza. Faamilii dhageessan sheer godhaafi. Sheer godhaafi maamma bayaan mo'achuu qaba. Eenyuun ni hojii taphatu. Yaa Rabbi waan jabaa wayii harkisee nutti fidee laata. Intala wayii ilaalee fide dabba malaalee fide. Mubaarak wanni isin jechuu barbaadu asirratti miyyoon wajjin taphatu kuni nama ijoollee ni beektanii eenyu abuu faannoo fa'aa eenyu gurbaa gaafa kan isin wajjin taphate san fa'aadha. Nama jajjaba qabdi miyyoon guyyuma tokkicharraa kana akka ana bira dhaabbattanii isinitti dhaammadha ishee daqiiqa waa akkasumaa tafe waan ta'eef koppiliin ishee naatti fuusisaa ishee ulfaadhaa galatoomayyee. Akkana gaa uummanni keenya Daqiiqaa 13 qofa. Sheerii kana 50tti guutaa. Taaptaabii sitti muddaa. Faamilii haala kanaan wallaahi hin ta'u geemiin. Waan inni yoo isin rukutee keemu asirratti. Obboleessa kiyya namni si jaallatu hin jiru. Waa'ee nama na jaallatu dhiisisiin jedhee afaan kooti waa fochuufadha. Ati koppiliinki tana natti dhiisiitii waan godhu argita 44 irraa kaasee 100 irratti argita. Duruunfattee. Fiizaa si fidee si nyaachisee nama si nyaachifne mana keetti. Laa na nyaachifne fiizaa. Na nyaachifne. Gaafa fiizaa na nyaachifne. Fiizaa birrii 5 fiddee sa'aatii tokko dhaabattee na kadhatte. La ilaha illallah. Sin kadhanne jedhe ati. Wallahi summa wallahi fiizaa firaakii nyaachee dhageesse. Fiizaa fiddee mitiis. Sin kadhanne diddee barii natti hin cufne jedhe. La hawla wala quwwata illa billah. Undan jennu, undan deemnu. Faamilii haadha nama hundaa tana fooloo godha akaakuma tokko haageetu 625 tana bira galaa hundi keessanuyyuu yalla let's go. Ay nama akkasii jirtan faamilii maal taatan maaf lallaaftan akkanatti. Fooloo godha haadha nama hundaa tageetu tana. Ummanni kaayyoo ilaamee teenye bara waa himuu dhiifneera. Haadha baatee koppiliinkii tana karaa 50tti ol buute yookaan 60tti. Rabbi gadhii kana ummanni kiyya. Garuu fooloon namaa deemaa jira. Kan siiqat jedhee 500 dhaabate maa inni namni natti bu'ee milkaa'ee hin beeku. Faamilii dhageeffadha. Namni natti bu'ee milkaa'ee hin beeku. Mubaarak takka haga 20 na lakkai. Koppiliinkii tana 100 irratti argita. Warri na jaalattan please nan qaanfachiisina. Koppiliinkii tana bichatti naa mudda. Koppiliinkii bichatti
akka Liverpool family nama jedhu kanatti family nama jedhu kanatti ati naaf nama jedhu kanatti si malee nama jettu kanatti absee nama jedhu kanatti badhaasa Makajara wa mart. Makajara wa mart. Halibe oh my god Bet. oh my god Makajara wa mart. enu me enu wame is my love enu wame enu nisa saban oh my god gaddisa burqa oh my god warra koplinki godhu bar kunnin ka awwaamaa jiru kan Sharif maaltu jira warri jettan geemii beellamaa obbo Muhammad Bayaantu jira guys obbo Muhammad Bayaan Nama jiba. Maatu jira nuti maaliif barbaachise? ni gale let's go koplinki memberi taame memberi bakka profaayilii isaa san gadi tuqaati join tagetu san dhayaame hundi keessanuyyuu memberi dhaya memberiin vaaralii manaa nu kaasti memberi hundi keessan ababaa takka takkaan memberi taatan kun olaal waan mataa isaa gubbaa akkana godhattu tan argitanii memberi ta'a memberiin vaaralii manaatiif baay'ee barbaachisaadha guys memberi kuma tokko haa kunnume memberi isaa tanatti muddaa 317 kennirra memberi hundi keessan namni kuma jaha bakka kana jirtan memberi namni kuma jaha bakka kana jirtan haadha sadaqaa wayyee namni kuma jaha bakka kana jirtan namni kuma jaha bakka kana jirtan memberi jechuudha memberi hundi keessanuyyuu let's go Mama barbaadan naan jedha gaafa geemii nama dhaqu hafuullee na arrabama gaafa bakka dhaqe namni mo'atame illee na arrabama gaafa lallabullee na arrabama maal godha guys maal godha aamiin jaaladhe Mama barbaadan na godha garuu waan an jedhe bichaa godha akka feetan naan jedha teessa waan ta'eef naan jettan koopiliinkii kuma jahatama oh my goodness kuma jahatama Liina sabaan warri koopiliinkii godhaa jirtan maqaan kan keessan naa baya guys gizee isin koopiliinkii gattuttan wallahi maqaan keessan naa baya gizee isin koopiliinkii gattuttan Harargee family thank you Rosa thank you warri koopiliinkii gootan koopiliinkii warri godhaartan Firo thank you warqiin taraqaallu thank you warri koopiliinkii godhaartan koopiliinkii memberii meeqa geettan memberii 339 gennee jirra hundi keessan memberii kiyya argitee kan kellee arge habiibi let's go koopiliinkii kuma jahatamii sadi kenne kuma jahatamii sadi namni tokkichi aslii galaa bu'aa ol galcha let's go itti muddaa koopiliinkii kuma jahatamii shan enu kabraa naafe hamzishaa mucaa carcar thank you sabboona baddallee thank you anaazar nama biraa mariyaa arfiqaa thank you jawaar thank you ulfaadhu warra koopiliinkii godhaa jirtan warri maqaa isin waamaa jiru kun baraarii gurbattii sanbate warra koopiliinkii godhaa jirtan warri maqaa isin waamu jiru kun Falmi King ummata histiin qabne ummata garaa qulqulluudha ummata cubbuun qabne eenyu kabraa warqiin tadaqaalluu thank you koopiliinkiin kan kee hedduu deddeebi'aa jira yenee fiqar kennaa thank you maammee keenya mirgaan gadhedhe asliin boo'uu eegalee birraa thank you lammi warri koopiliinkii godhaa jirtan faamilii bakka mala natti himaa kana maal jechuun barbaada jooyin bakka jettu gadi tuqaatii gubbaa kanarra jechuudha memberii ta'a. Memberiin vaaraalii manaatiif bareeda argitanii nama 7,000 arganne jechuudha nama 200 dabalanne waan duraa irratti. Memberii ta'a hundi keessan memberii 7,900 kuma 20 qofatu naa hafe jechuudha mubaarakiin qaanfachiisuudhaaf daqiiqaa 7 qabna mubaarakiin qaanfachiisuudhaaf kuma 20 qofa naa hafe kuma 20 inshallah I will maal jedhama sila I will come. I will come. I am promise 100%. I have full confidence in my family. You know? Hey, alhamdulillah. Let's go. Kuma saddeettamii shan galuu genne koopiliinkii kuma saddeettamii shan. Warri dhiiraa isin taabtaabii gadhisaa tumaanii kuma miliyoona 2,600 ta'a. Nuti shamarran koopiliinkii kunneen jechuudha. Bakki shamarran hin jirre midhaan soogiddan qabne. Bakki dubartiin hin jirre midhaan soogiddan qabne. Dhiirri nuti biratti hin argamne akkasuma jechuudha. Dhiirri dubartiin bira hin jirree fi midhaan soogiddan qabne takkaadha. Kana haadha faateetii jedhe. Nuti koopiliinkii teenna kuma 10 bichatu nu hafe isin ammoo taabtaabii teessan miliyoona 2,600 ta'aati qozzoma oduu wayyee. Yalla let's go. Enme warqiin talaqaalluudha thank you update. Warri dhiraalee koopiliinkii nu gargaaraa jirtan adaa soorii afaan tun albaa yeroo. Sabboona thank you. Waa tagettu thank you Yusuf warri koopiliinkii godhaa jirtan Fati Sabri eenyu tafe tokkicha 12 alaa ka jirtu thank you let's go boss
warri koppiliinki godhaa jirtan. Abubakar kiyya teenkii galatoom nullee isin gargaaraa jirra jettee ulfaadhaa ishee wallahi ulfaadhaa bakki isin si jamirre akkamitti jiraa miti goromoolee hedduu keessaa yoo kormi dhabamin ta'u isin jechuun backbone lafee dugugguruu kennaati dhiira jechuun jechuudha lafee dugugguruu kennaa akkanuma yeroo takka isin goona malee isin jechuun lafee dugugguruu kennaati akkamitti jiraanna isin malee indeed yoo naa binde. Maal jetteen baakuma irra deebi'u nama backbone lafee dugugguruu duddaa jechuudha. Isin lafee dugugguruu duddaati warri dhiiraa. Ingiliffii kiyya sirri maa miti gaas kan amma jedhee ka'e kun gara deemee naa deemu maan nagalchee. Amma gaas warra gastii irraa kana mee yeroo tokko mallattoo eda'uu irraa kaasaa warra gastii irraa kan. Haadha nama hundaa ta'etu tana faa giiftara isaati fooloo godha 10,000 haa galtu. 10,000 nama 2,000 qofa isinirraa barbaaddi. Haadha nama hundaa ta'etu tana jechuudha. Abbo waan gaafattan hunda argadha. Aamin jedha wallahi aamin jedha. Waan gaafattan hunda argadha. Rabbi isin haa kabaju karaa baatanitti karaa galtanitti wallahi billahi ulfaadha hundi keessanuyyuu rabbiin jasaa isiniif haa deebisu gammadaa warri keerii namaa gammaddan argachuu namaa warri gammaddan isinii galee wallahi billahi galatooma ulfaadha hundi keessanuyyuu yoo loltanillee yoo aartanillee jibbaa fi miti akka namni qullaa deemu wayiin feetanii akkuma namni uffatee deemu feetanii hundi keessanuu wallahi galatooma hedduu taabtaabii tana miliyoona 3 hin naagayaa koppiliinkii 100 naageettaniirtanii hedduu nagalatooma haadha nama hundaa ta'etu tana hundi keessanuu namni 8,000 kun bira naagalaa geemiin eegaluudhaafi akkaataa geemaa haa himatu meeqa akka taphatu haa himatu baay'ee tokko garaana nyaataa jira namittiin kan olfanniftee jalaqamaatu natti fakkaata namittiin baay'ee nama qabdi maal isa beekan kan namitti san bira waan namitti san bira isa fide bannaataachuu garaa laafaa fi takkittii tana awwaala isiniif galee awwaala haa ol galu rooba jala. Argitanii amma Itoophiyaan yeroo ammaatitti rooba qorra waa hedduutu jira isiniin galee daa'ima isa biyyee harkaa qaba bannaataachuu garaa laafaa fi bira dhaabadha warri waa daddarbitan warri waa daddarbuu dandeettan hundi keessanuu jechuudha wallahi garaana nyaataa jira rabbi kakadhe maal qaba sila sa'aatii kana maan diyaasbooraa nan goon rabbiin sa'a kana diyaasbooraa ta'uun qaba bara. Let's go haadha nama hundaa ta'etu tana mee nama 1,000 qofatu hafe haadha nama hundaa 10,000 hin gahee biraa bo'o. Haadha nama hundaa 10,000 hin gahee biraa bo'o. Nama 1,000 qofatu hafe. Amma dhaggeeffadha. Hundi keessan iyyuu viidiyoo kana meemee riipoost al tokko riipoost tagoonnu akka namni dabaluuf. Ati maal godhuufi carraa kiyyatti bishaan naqubdee dubbatta. Qoy deeqaan nu meera waan ta'eef uummata keenya Mahamma Bayaanii rakkootitti jirti beektu. Mana eegalatti hin xumuranne iccitiin jiru jechuudha. Geema suusii qabaate yookiin waa biraatu hin taane wannumanni waa hunda dhiisee dhufee geematti galee fi mana eegalatti hin xumuranne mana sana geema kaayyootti jechuudha walumaa galatti. Isinii galee waan dandeessaniin sappoorti godhaa. Geema sappoortiiti. Waan dandeessanuun hundi keessan iyyuu sappoorti godhaani taa'im jedhaa jiru jalatti deeqaa 3tu afaa deeqaa 3 kana dhaamsa dhaamame. Ummatu akka inni geema eegalan immoo taaptaap godhaafi. Dhugaan jirtu kana kan inni matee jiru waan abbaan matee dubbataa jiru. Kan inni matee jiru kana. Kanaan dura geema xiqqoo qabatee argitaniittu. Akka nama geema normaala taphatee waan dandeessan sappoorti godhaa silas maa namaa jecha miti rabbiif jecha gootu sappoorti godhaani. Yaa dhugaa jedheemu beeni geemiin geema kaayyooti. Akkuma isiniin jedheetiin jedhe kunoo dhagaa isin argitan kana keessa gala. Waan takka sirreeffatu. Abbaan ol baasee kana jedhee yoo himate namni kenna waliif wanno hin jennu. Piliis hundi keessanuu bira dhaabbadhaanii waan dandeettanirraa waan qabdanirraa yeroo tokko gadi qabaati sheer godhaamee hamma dandeettanitti qaqqabaati sheer godhaa. Nama kana karaarraa ol galchaa. Ilma waliin jira jaartii waliin jira. Karaarraa ol galchaa okee isiniif illee rabbumatu kennee warri waa qabda waa daddarbuu dandeettanii bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Haadha nama hundaa fooloo godhaa yeroo tokko nama 800 bichatu na hanqata 10,000 guuta gaa'is qalba takbar koppiliinkii 100 naagayaa isiniin jedhe 100 naageettaniirtanii haadha nama hundaa tana fooloo naa godhaa nama 800 bichan na hanqata du'aayii isiniif godha rabbi yoo narraa dhagahe maaltu beeka. Meebi narraa dhagahuun mala narraa dhagahu jedha yookaan narraa dhagahuun mala jechuudha hin beekamu. Warra gastii irraa kana hunda isaatuutti roobsaa fooloo waan mubaa
Mubarakii fi asliin taane jechuudha. Anallee fuula na godhaa ishii Mubarak bira na dabarsitan alhamdulillah. Let's go. Doctor waan dubbattoo jiraate dubbadhu. Mute irraa bahi. Asli silan darbitanii gasirraa okay wal dubbatan. Doctor mute irraa bahi. Time jedhaa jiranii maammee kiyya international addisuu geeman rabbisi waliin haa ta'u wanni dhungatan sun hin jiru nama 10,000 kana keessa kayoran sun. Guys, na godhaa. Alamatee wanni dhungatan sun hin jirtu. Ana kadhatar guys na dhungadha wallahi asli na jaalata. Na dhungadha. Ada fatih tanah mana tipu nih guys? Dan deh. Deemati maasii fuudhanii miti. Hundi keessanuu warri dhuftan baga nagee Ayyo bilookidha si baase thank you galatoomna. Guyyaan guyyaa international gamer Na dhungachuullee baaftu bilookii si baase guyyaa guyyaa araaramaati. daawwattoota keenya kabajamoo mee maqaa kiyyaan taamtaabii kana mileen 4 galchaa yeroo jabaadha mileen 4 galchaa mee maqaa kiyyaan go asli family mileen 4 let's go